yoo isii fuute safuu uummata Oromoodhaa cabsite qaanyiidha. Yoo isii fuute safuu uummata Oromoo cabsite qaanyiidha. Yoo isii dhiifte ifa jeesti kasaaraadha. Maal ta'uu qaba? Gaafilee akkanaa kanaan eegee ture. Wanni inni yaadu yeroo hunda ummata akkamittiin kofalchiisaadha barreeffatee bula halkan. Wanni inni rafu irra rafu nama kofalchiisa. Manni inni keessa bulu nama kofalchiisa. Uummanummaan addunyaa kanaa guutuun keessattuu komeediyaanonni osoo ifiif hin gammanne ummata gammachiisuuf yaada. Libirraa Moonaaliizaa akka inni itti kaaye. Akka inni itti lafa kaaye. Amma wallistoota ammaa laal. Shurrubbee komachuuf osoo hin taane wayii siila ansi liqimsaa yaa. Daabboo jirtuu ni liqimsa. Daabboo jirtuu intalaa miti. Daabboo jirtuu akka inni liqimsitaa yaa taaju shurrubbee. Isiin jaalala isiin isa jaalattu ammallee irra deebi'ee hubachuu danda'a. Namoonni tokko tokko osoo jaalala obbolummaa jaalatamaniiti dubartoonni kun akka obboleessa ilaaluu danda'ani yeroo isaan akka obboleessa ilaalan san inni gama bira fudhan. Hogguwaan akkasii sanarratti agarte jaalallee obbolummaa ta'e isaan lameen jidduu jirtu akka hin banneef mucaan kummee qooyii adeemsa kiyya kana agaree shamarree biraa haa gamas achi deemu jettee firraa achi dhiibu jirti. Akkam nagaya fayyaa harka fuune ashamaa. Biyya baagada hundee walqixxummaa. Biyya ganna bunaa keettu asheetuma. Lekkee. Ayyoo Oromiyaa. Abdiintii Yesuumaa. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo gabaabdumatti nagaya isin biraan gahannee jirra. Dhiyoo tana akkuma sagantaa jaalalaa isin daleene sagantaan jaalalaa hanga ammaatti daleene kutaa afuri. Kana kutaa shanaffaatti osoo hin dabarre immoo yaada ummataatii fi haala jireenya ilma namaa irratti sagantaa hanga takka qopheeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin teessan Amiirii fi Biqilaa wajjin haa ta'u. Roraastuu bifaaree taanaan subscribe godha. Biqilaa baga nagayaan deebite arras. Duraanuu asuma jirta baga nagayaan deebite ammallee. Jettee zigaaleen godhin. Ngodu. Erga jettee tehee baga nagayaan na'ee deemeer. Ayyee. Maayikii takkaa waliif fayyadamna gaa daawwattoota keenya. Hanga rabbiin lamaan mu godhu. Ayyee Biqilaa keenya. Osteetuma yoo suuxee wayyuu daawwattoota illee jeete. Isaanuu ni hubatan. Maa jeeta. Amir gaafilee hedduutu daawwattoota keenya irraa ka'ee gaafa gama gaafii 200 oliiti. Garuu gaafileen kaan hundi wal fakkaataadha. Gaafileen kaan hundi wal fakkaata. Ogaan akkana siin jiru sibirallee gaafileen gaanni jira. Irra guddaan isaanii nabboonte akkamittiin irraanfadhaa yookaan osoo nama biraa jaalachuu jiruutiin jaaladhee akkamiin godhaa kun hundi gaafilee isaaniiti. Kun hundi gaafilee isaaniiti. Garuu nama yaada sannu kenne yookaan gaafii sannu gaafate abalu jennee maqaa isaan dhoynu akkuma walii galatti irraa soonaa jechuudha. Maal jaambeeta gaafilee isaanii detail keessa gabbu'ee abalu ati akkana abalu ati akkana hin jiru garuu walii gala deebisaa deemna. Namoota osoo nan jaaladhuuti nabboonee jaan jaalalli ibidda daaraa keessaati guyya tokko isallee guba isin hin rakkisin. Guyya tokko isaanillee ni guba. Atummaan jaalala irraan qusatin akka if hin miinetti. Ibidda daaraa keessaati guyya tokko deebisee guba. Warra itti beekuuf jaalalli baaraa warra itti hin beekneef jaalalli ammoo kasaaraadha. Itti beekuuf baara kan itti hin beekneef kasaaraa. Kasaara. Jecha kanas asumaan qabadda jecha Biqilaa ta'eera. Kasaaraadha. Warri bahara keessa daakuu beeku ni daakaa. Warri daakuu hin beekne liqimfamee du'a. Kana jechuun namoonni jaalala akkaataa adeemsa jaalalaa beekan jaalalarraa gammadanii jiraatanii warri ammoo adeemsa jaalalaa hin beekne liqimfamanii baara keessa du'anii jechuudha. Fakkeenya kana fudhachuu dandeenya. Garuu sababni jibbansaa maali? Sababni jaalalaa maali? Halal.
gaafilee kumaa fi dhibba lama bakka takkatti deebisuun nu ulfaata. Ni ulfaata kuma xiqqoo isin. Gubbuma gubbaa isaa irratti yoo haasofne sababni jibbansaa maali? Namni maaliif nama tokko jibbaa? Duraan nama tokko laal garaagarummaa dhiiraa fi dhala shamarraniiti jira. Dhiirri kun dafeeti shamarran takka bu'a. Dafeeti ilaalee itti bu'a bareedina si ilaalee wantoota garaagaraa ilaalee dafee itti bu'a. Akkuma dafee itti bu'ee sanitti dafee keessaa bahuu danda'a. Dafee keessaa bahuu danda'a. Shamarran ammoo yeroo tara takka dafanii ittiin bu'anii yoo tara takka itti bu'an keessaa bahuu hin danda'a. Tara takka yoo jaalatte keessaa bahuu hin dandeesse shamarran rakkina ajaa'ibaa keessa seeni. Dhiirri immoo dafee tuqeeti dafee irraa dhaabbata. Shamarran dhiira takka jaalachuudhaaf yoo xiqqaate toora waggaa takkatti achi deemti. Hedduu waan xiinxaaltuuf ni shakkiti. Shakki jechuun shakki gama biraa osoo hin ta'in sababa shakkamanii fi shakkituuf qaba. Nama tokko jaalattee tarii yoo nama biraa jaalate yoo tarii yoonii fi boodana irratti tabiraa laallate yoo isa kana maaltu isa barbaachisa maaltu isa hin barbaachifne backgroundii yookaan duuba warra isaa hunda qoratteeti gad fageenyaan erga laaltee shamarran yeroo takka nama filatan yeroo takkichaan isaa nama filatan namni kun nama jiruu kiyya keessa na barbaachisaa jaanii yaadanii filatan malee akkanumatti hin filatan. Dhiirri garuu tuqeetuma dhaabbatis wrong hunda gongora. Warri akkasii yaa'eef eeggatanii Amir. Haif eeggatan. Warri akkasii haif eeggatanii wantoota akkanaa kanaatiitu jira. Inni biraa ammoo nabboonee namoonni jaansan akkuma reefu dadaaraa keessaati jennee sanii ni gubata namni sanillee ni guyyaa takka ni gubata. Garuu maaliif boonee yoo kajennu taate amansiisuu qaba namni takka jaalarratti wal amansiisuu danda'u qaba. Jaalarra wal amansiisuu jechuun wal osoo sobuu hin ta'in dhugaan isaan jidduu jiraachuu qabdi. Wal amanuu jiraachuu danda'an waliif beekuu danda'uu qaban. Garaagarummaa isaanii kabajuu qaban. Amma fakkeenyaaf namni tokko jaalalleen takka dhiira sanii dhibbatti iccitii keeyooniin hin beekne jechuu dandeesse. Namni kun iccitii mataa isaa qaba. Yoo inni iccitii kana himne nabboonee waa'ee isaa naannoo deessuu jettee aara keessa galti. Ta'uun qabu. Jireenya mataa isaa qaba kadhoysuu qabu inninis. Isinis garaagarummaa isaanii walii kabajuu danda'u qaban. Garaagarummaa kana yoo waliin qabanyan ta'u. Amma fakkeenyaaf sagantaa teenya wajji waliin qabatu malee wantoota jaalala dhukkubsachiisan toora kudhanii kanaatu jira. Jaalala fayyaa fi jaalala dhukkubsattu jira. Namoonni garii wanni rakkataniif jaalala dhukkubsattuu keessa jirtanii Rabbi isinirraa fayyisu. Fi tooftaalee itti fayyan bal'inaan Amir fuula dura jetta jaanii fuula dura jechuun sagantaa takkatti waa hedduu ibsu waan hin dandeenyeefiin akkasi pirogiraamaan sagantaadhaan deemna. Jaalala fayyituun tamii dhukkubsattuun tamii eenyu dhukkubsa akkamii dhukkubsattiin egeree itti deemna. Gama biraatiin namni kun shamarran kun jaalala keessatti miidhamuudha yeroo hedduu. Kana jechuun shamarran harkisuu fi maamila shamarranii ta'uu barbaade osoo hin ta'in reyaalitii lafa jirtu kaayuudhaaf. Tara takka ni jaalatan akka reefu sinjee keessaa bahuu fi isaa rakkisaa jechuudha. Kana warri dhiiraa asirratti ifeeggannoo godhuu qaban. Qalbii namootaa keessa erga seenan qalbii isaanii rarraasanii amma dhiirota tokkotu jira warreen yaalii godha yaalii jaalala micoota akkanii dubbisa itti boonti abooyuun jaalala qabsiisee agarsiisne je itti bu'ee qabsiisee ifi keessan jiru bara kanuma luqqee keessaa ba wanni akkasiis mudatiin beeku. Ni beeka. Gaaf takka dubbii tanarra maal na yaadachiifte kutaa torbaan baradha gaafa sanii. Tole. Saahiba tokkoon qaba beektaa boorshee jaaniin. Tole. Isaatu waan naan jee isaa Amiir naan jee ati yeroo hundaa'u maaliif kophaa deemtaa maaliif jaalallee takka hin qabannee naan jee. Hai jaalaltii yoo hin qabne akkamitti akkumatti lafaa kee jaalallee qabadhaa hin jee. Sanbooda filadhu naan jee. Ijoollee dubartoota tawajji barannuu jira. Sadii babbareeda kilaasii teenya keessa. Sadeen tana keessa takka filadhu naan jee. As qabee achi qabeetiin takkarra bu'ee tanaan jeembo. Takka jaalate moo irra buute. Irrumaan bu'e haati bakka fireendii maaliif hin qabanne fireendii jaanee jira bakka ijoolleen direedhaa kan mirkaan cabsiitiin irra deemteetuma wajjaa soitu. Amma kana micoo waan hin jeen galgala wal taane akkaan je'uun hunda isaan natti hime ani hin beeku beektaa. Sanbooda micoo kilaasii keessa maal hin jeen
maqaisi Leon de Rokonko Inde Samoda yaro bokonnati mo yaro hogga kharagala simijja wanje yaro bokonna na mijayat hasoda wala ayye yaro bokonna wala gar mal nahi mudem tiyate ani ramfadde yaro bokonna san anu duft ref mal simijja njen ha khonun dem oke shana faran bafade mawanin jem barkhan man kaisan qabn akan ma qabsisu ma saiba khiya itnerk samboda kami akanani sinjala dan jannene wanta ka hanga arana gute jiranje malina yat fitin qabuda dabenjen malini akanati ati gafa kuta jaha qaratu sibekha gafa ko tuturi habala madahate demtu am gafas qalbina fute kharafu wan kan if khaysa qabachun daddabe mala soyte kana nalal jechi arrafir haqison fadenje hay kana sigoda basi dubaddo kana nyati single lenjen nangal le nahimi nanjati ada khi ibsaddu makka sinjala danje jannan kan man nalalte tama Amir, safata akkanan fadu ana nyet. Hay malo kun safata da. Hanjama akkanan fadu yatte tuma nalult. Nalulla namma wanni san hay akkamin nalulti. Anu hoji mana natte gana. Deme taay mana. Aw situ no halayya kan na darbe gawa san jollum manis na jirti. Ne jirami jollum mata ka khese jira akkam kana nogodan. Sai bakiyan akana nogode male ani inuma garte me kha narat akana naratti godatu yeden are mal je bodar michosan numa jala deu ga fasite akasi ni jira wan takka beha nama takka ni yala jalalan qabsete sente alayya buls ni jira alayya jalala khaysa bun ni jirti garu wantoota tokko tokko me waan ati khaaste wajjin khaaseti waan takka takka siima fakkeenya famma ay sirrenda Vivian Nubitio. Wala of the Davato the Rinyadi is on it that the bar. Nuti. Yeah. One at the cast your jerk, I've say one takata keron se casu. Namnito Kotoko. It is your geti. It is your geti one at the jet to see me. Amaselame, Simon Hesan. Sinjala dajin ati bareeddu dajin ati takkaraati jin guyyatti waan jettuun silaasii hime deemee ati itti garuu isaas erga ati moo isii jaallatee jechuu dandeenya isaa jaallatee jechuu dandeenya hin dandeenyu bara isa malee ati miti ati bar diraamaa dalaguu jirta bar ati diraamaa dalaguu jirta namoota hedduu gochuu inni barreessaa fi daarekter garuu iskiriptiin bartasaati taatotaan ati taatot dubat taatota taate jaalalaan oguu qabamtu hedduu rakkisaadha warri laalamma akka ergatti warri gochoota akkanaa godhanis akka eeggatan jaalalli tabaa miti nama hedduu garuu jaalala kana salphisanii laalanii addunyaa teenya irratti wanni namoonni hedduun itti milkaa'uu dhabaniif maali ni beekta keessa isaaniitti duwwaadha fakkeenya amma akka reefu kaaste oguu dhayxee itti dubbattu si keessan jirtu bar naguma abbaa kana dhayxee itti dubbatte malee jaalalli si keessan jiru garuu keessa kee yeroo sanis si duwwaadha Dua kubaung kawan. Irmati beberapa nanjau. Jolman apa deh? Duga. Beberapa cong kayak gari, dagaru. Silani fi ati jalan rasin kabam ne, bicu sangkabe, midda makai sabuste jerta ya cuda. Atis bagai berokote jalate, asin jecetok. Yo kakenya ftade. Namni jalala beredung kamne, akka gagru akan nisan kamne akka te ni beta. Ati selama isin akasumatti bantee banaa si dhiifte bimben suma keessa sessenti
wanni hundinuu wasa seenaa banaa jechuudha jireenya keetis gammachuun qabu wanni namoonni hedduun itti milkaa'uu dadhabaniif iccitiin jaalala isaanii rakkoo qabdi hubadhaame namoota hedduu jireenya isaanii keessa irratti warreen demoralize ta'anii deeman warreen gammachuun irratti hundaa'u jira warreen jaalala faayidaadhaa gaggeessan bar nama kana silaalteetu nama si jaalatu jaran amma namni tokko akkamiin na jaalatta jeeti jaalala walirraa beekuudhaaf rakkata Amir nama si jaalatu bar fuula laalteetu nimta bar yoo ati inni baasee sin jaaladha sin hin jennes gochoota inni agarsiisutu akka inni si jaalatu dubbata bar gochoota amma jaalalleen teeroo bilbila se bilbilte maaltu si dagamame Amir gaafina gaafatallee dhaan hin jeeni Rata lekitiin narraba Iccitii sarraba haya anammoo siifin hima mirri gammachuu nama dhaga'amuu danda'a namni tokko amma akkanuma jaalala jirtu warreen gaggeessaniitu jira jaalala jirtu jechuun taa dawwaltu sumaatti hin dhaga'amu haasoytu sumaatti hin dhaga'amu akkanuma bishaan dhagaa gurraacha irratti naquu jechuudha namni tokko ammaas jaalala dirqiidhaaniif keessa barbaada takka ammoo dirqiidhaan nama qabsiisuu barbaada jaalalli wantoota akkanaa kanarraa bilisaa hundumaafuu warreen gaafilee hedduu nu gaafatanii jirtan jechuudha nin jaaladhaa ittiin himachuu sodaadhaa warreen jettaniitu jirtan dhukkuba keessa mana hakimaa dhayxee osoo si dhukkubu garaan doktara na dhukkubaa jettee himachuu fi jaalala kana himachuu walqixatti hin laalamu doktarri laaboraatoorii ilaalee si harkuus ni danda'a laboraatooriin jaalalaan laaltuuti lubbutee khasaaraa irra buusuu dandeessa namoonni gochoota akkanaa gootan irraa if qusadhaa baasaa dubbadhaa ittiin sheenoytan kabar itti himtu saniitu sheenaa hogguu himtu amma ni himtaa ati firraa baastee hin sheenoytu garuu kan itti himtu san ni sheenaw silaan gaafa san akkana jeeni silaan tun gaandumtu akkana jeeni sheenaa keessa isaatu seen baasanii dubbachuun furmaata callisuun dhukkuba hubachuudha qaban nin qaanfadhaan karraa wayyaatiin qaanfata yoo sirraa wayyaa taate qofa qaanfatta malee yoo si jabaatte wanni si qaanfachiisu jiru garuu akkana jechuun qaanyii fi zigaal ummata keenya biran jiru osoo hin ta'in qaanyii fi zigaalni jira sodaa dhiisanii jaalala uumamaa bara uumama maal dhoysita amma fuula kiyyaa fi kana dhoysinee waan daawwattoota duraan teenyu ni qabna hin qabnu dhoysachuun hin ta'u jaalalli ifa bilisa waan rabbiin uume gama si deemu qabanii isa biraatti hogguu achi deemnu jireenyi maal isa joorratti deemna gaafilee daawwattoota keenyaa hundi isaanii wal fakkaata gaafii addaa hin agarre amma dhugumatti gaafii addaa hin agarre gaafii gaafadha gaafii lubbuu qabdu gaafadha ammaas fakkeenyaaf Amir gaafii akka hin faane eege beektaan gaafiin akkaan eege jaartii obboleessa keetiitis si jaalata osuma obboleessa kee jaalatu obboleessa keetii jaalata garuu isiin si jaalatti jaartii obboleessa keetiitii bar si jaalatte si malee hin jiraadhu jetti siin dhiisaa yoo ati jetteen ifiin ajjeesaa biyya tanarraa fuudhii deemii naan jetti yoo isii fuute safuu uummata Oromoodhaa cabsite qaanyiidha yoo isii fuute safuu uummata Oromoo cabsite qaanyiidha yoo isii dhiifte if ajjeesti kasaaraadha maal ta'uu qaba gaafilee akkanaa kanaan eegee ture walxaxaa akatee jechuudha gaafilee gaafii lubbuu qabdu gaafadha gaafilee teessan keessa tanammoo qofalchiisuu hedduu agar haa gurbaan tokko maal gaafate beektaa an jaalalleen qabaa jee jaalalleen tiyatuun hedduu na jaalatti jee lubbuu naa baas garuu immoo jee walqunnamtii saalaa yeroon gaafadhu haya nan jettu yookaan geeleesii barbaaddee naaf iddii jee tuni jaalalamoo maali ay jaalala miti gam tokkoon hojii manaa nu uumee jira gurbaa kun gaafii gaafatamte keessatti xiqqoota lubbuu cinaa takkaan ni qabdi jee yaadu tan maali beektaa Amir isaatu dogongora qaba ati akkami dogongora qabdaa jennaan beektaa furmaata sababa hojjitti himnu akkami badii qabani beektaa isiin jaalala isiin isa jaalattu ammallee irra deebi'ee hubachuu danda'a namoonni tokko osoo jaalala obbolummaa jaalatamaniiti dubartoonni kun akka obboleessa silaaluu danda'ani yeroo isaan akka obboleessa silaalan san inni gama bira fudhata hogguwaan akkasii sanarratti agarte jaalallee obbolummaa ta'e isaan lameen jidduu jirtu akkam banneef
mucaan kummee qooyii adeemsa kiyya kana garee shamarree biraa haa gamas achi deemu jettee firraachi dhiibu jirti inni garuu nagaru ammallee jaalala isaatu jaalata malee akka isin jaalattu beekuun amma ni ulfaata ammas waan beekamaadha kana jechuun wali buusuu osoo hin ta'in irra deebiitii likkittaatiif laali jaalale mallattooleen isitti calaqqisiiftu dhugumatti mallattoo jaalalaati mallattoo miira jaalala dhugaa sanni qabdi moo mallattoo miira obbolummaa san qabdi irra deebi'ee hubachuun isa barbaada. Isintu yoo kan dhugaan isa jaalatu taate yookaan immoo karaa rabbiitiin ni kana godhadhu na galfadhu jettiin akkas malee jettiin. Silaa ammaan tana lakki ani hamiti geeleetii yaansii fidaa jechuun hangam takkamee ifin quttuuttu isiin sanuu mu gaafitee tanaatu boo tan numa kana laaluuf gaafatte. Malee amma fakkeenyaaf dubartii takka inumaa geelee isiitii wajjin waan biraa godhuu dhiisi geelee isii saayiba jechuudha hiriyaa micoo tanaa yoo ati harka irra kaayattee deemteewu aboo yoo laaltee na cinaan laaltaa maal taate an sittiin xiqqaadhe faranjiiffaa waat jettee qabalan dachii nama garagalchite jaalallee ta'e tana jijjiiri bakka hin taane masmarasi lakki laal ilaalcha isii qabdu jijjiiri jaalallee sanii jijjiirin jaalaloo bulummaa si jaalachuu malte meebii irra deebii cheekif godhu jaalalli isin irra jirtantu likkii miti ati likkitti irra deebiif laalee sirritti dhugatti maayikirooskooppii guddaadhaaniif laalee kana gama mee amma jaalalaa asoo mee waan kana booda asoo kana qalbii Oromoon akeette gurra qalbii qaawu gurri kun sadii gurra gara qaawu gurra qaawu gurra qalbii qaawu gurra qaawu osoo hin taane gurra gara qaawu osoo hin taane gurra qalbii qaawuun sirritti dhaggeeffadhaan isiniin jaa maal seeta kun waa'ee hara jireenyaa deebina gaafii teessan irraa hanga takka tuttuinee jirra hara jireenyi maalii jennaan maal jeeseeta jireenyi waltajjii ummata dadhabootii miti. Waltajjii ummata dadhabootii miti. Jireenyi waltajjii ummata dadhabootii miti. Dhugaa amma laal jireenyi jaalala malee jaalalli jireenya malee wal qabata lameen isaaniitu jechuudha wal qabata namni jaalala malee hin jiraatu jaalalli nama malee ni jiraatti. Yoo jaalalli si malee hin jiraatte taate hoggu jaalallee teeti wajji walloltee takka ati aartee dhiiste jaalalli maaliif si malee jiraachuu dandeessi ati garuu jireenyi kee jaalala malee jiraachuu hin dandeessu. Kana waan amma hedduu dilaasoon kana as keessatti inni harkatanii waa baay'ee kaasna dhageeffadhaa lekketti jireenyi waltajjii namoota dadhabootii miti jireenyi jechuun bakka namoonni beekumsa qaban humna qaban dandeettii qaban ofitti amantummaa qaban dirree irratti taphatan waltajjii namoota dadhaboo akkanumatti amma namoonni tokko amma laal gaafii reefuun tanaa kaas keessatti deebitu jiru namni tokko osoo jaalallee jaalatu qabu dhiisee arra wala garaniiti waan irratti haasoo qabu dhiisi tara lammaffaatiin itti himaa'umaan qabu jiru. Tokko laal Irzaayilee geemichiire har'a dhufeetuma asoo isarraa addaa maarshii shanitti itti naqa. Hogginni shanitti itti naqe isiin isa irraanfatte. Ati dadhaba biyyeen si nyaatte. Ati daaraa keessa gangalatti obboleessoo maassalaamaa hin godhinaa gaa hogguu takka. Meeqaa dhabe osoo cinaa deemu. Kanaaf itti fayyadama. Nama dadhabaa taatanii hin dhabsiisinaa kana gama lammaffatti hogguu achi deebinu jireenyi waltajjii namoota humnaa fi dandeettii isaanii hundumatti fayyadamuudhaan dheebuu isaanii kubbaayyaa guutuudhaan baan akkuma amma dubbanne kanatti jireenyi waltajjii irratti namoonni humna dandeettii isaanii hundumatti fakkeenyaaf ammoo hogguun siin jiru haasoo jaalalaa qusachuu osoo hin ta'in jaalalaa jorguu wal qabsiisnu haasoo jaalalaa qusachuu osoo hin danda'in dhibbatti humna qabus jaalallee isaarraa osoo ittiin qorqodin beekumsa qabus osoo ittiin qorqodin dandeettii qabus osoo ittiin qorqodin osoo walitti hin qorqodin baasanii waliif gizee fayyadaman waliif gannaqu waan jabaa takka jidduurraa ba'a jechuudha waan jabaa takka jidduu isaanii irraa ba'a aadii sumaatii miti humna osoo qabanii lafarra yoo harkisan dandeettii osoo qabanii yoo salphan laalan beekumsa osoo qabanii yoo salphan laalan ammallee maassalaamaa daaraa qaban kanaaf itti fayyadamaa dandeettii teessan beekumsa keessan as baasaatti dalagaa goda keessa teessanii anniin beekaa namni isin beeku hin jiru rabbi malee fidaa gamana dandeettii teessan walitti dabala isa sadaffatti hogguu achi mallu jireenyi waltajjii irratti cimina uumamaa namaaf kenname mul'isanidha. Fakkeenyaaf waltajjii takka irra baate waan keessa kee jiru
mul'isuudhaaf dura maal si barbaachisa? Onnee si barbaachisa. Onnee si barbaachisa. Tanuma jechuudha. Kana wal amma fakkeenyaaf Amiir naaf yaate as daawwattoota dura teenye fakkeenya tokko asumatti isaanii kennuu dandeenya. Amiir sagantaan jaalalaa tun hedduu bareedduudha. Daawwattoonni keenya yaada isaanii nu kaasanii jiranii fakkeenya yoo ka jennu taate sagalee keenya bifa kanaan yoo ka deemnu taate takkaanuu mugaa yoo ka isaanitti haasa'u nu taate yoo kanneen nu raaduu isaase maal muganii nu muysiisanii dadhaboodha jettaniiti dadhaboodha kanneen maal isaa ammallee maaliif biraandiisne ijoollee viidiyoo tana maafira ni jira wantoonni akkana garuu humna qabdu asitti as baatee yoo calaqqisiiste jaalala namoota horat fakkeenya waltajjii guddaa takka irra baatee komeedii himii sinjaanii yookaan nama qofalchiisii sinjaanii yoo bochee gabbuute namni maal sinja oluma baatee sik jettee yoo bochee gabbuute akkaataa itti bochuutu murteessaadha. Waltajjii sanarratti yeroo ol baatu waan nama hin bochifne faatti bochee uummata qofalchiifnaan komeediidha. Tun komeedii fayyadama dadhabina kee waan garsiisuuf waan dadhabina kee garsiisuuf irraa qabdee waltajjii sanuu itti fayyadama saniin jechuudha waan karaa namni yaanne ni bocha. Ma fakkeenyaaf waan takka fiduu dandeessa itti yaaddee waan nama hin bochifne takka meeqa ifiifuu nama qofalchiisu tokko itti bochu. Fakkeenyaaf jaartii tiyya tokkotu biirootti dhufee dhiyoo tana jechuudha. Dhufee maal jee waajjira OMN'tiin ture achi dhufee gaafii gaafatee jira. An jaartiin qaba jee jaartii tiyya tana gandii isaanii jaartii tiyya tana na jalaa fudhatee jee ilmaan meeqa sii qabdiin jeen ilmaan afur jee diyoo maaliif dhufteen jeen rakkoo tiyya tana miidiyaan akka naa dabarsuun fadhee jee jaartii ta'e akkamitti jaartii ilmaan afur sii qabdu akkamitti gandi isaanis jalaa fudhata jennaan ati ni jiraame qarshii isii maallaqa takkaa ififuu agarteen beeyneen jee qarshii qofshan itti kannee jee mee qarshiin qofshan maallaqni Itoophiyaa maallaqa amma nama booyuu deemu gurbaasan wallaala an dubbii isaatun garaa keessa ganna qofalchiisu jiru gubbaa gaafadhu malee bifa sanii waltajjii irra isaaf lubbuu garuu siif tapha ture siif tapha wanni akkasii ni jirti kana jechuun Amiir dadhabina kee mul'isu akkuma ati jettee waltajjii irratti ol baatee waan nama hin bochifnetti nama bochiftee gabbuun bar dandeettii ta'e baastee mul'isu jechuudha jireenya irratti taphachuun kana harkatti adeeroo. Hayyeegaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan har'aa kutaa takkaffaaf qabnu kana fakkaata kutaa lammaffaa guyyaa itti aanutti nu eeggadhaa isiniin jaa hammasittuu sagantaa biraatti waliin.